Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha kabajaa. Kun YouTube channel keessan kan ta'e Soofuma Raappiidha. Anis Muyeedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo haarawaan walitti deemnee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan qabadhee isin dhufe gaafii namoota baay'ee kan ta'e AdSense irratti foormii yeroo guunnu yookaan dogongorru ta'e akkamitti irra deebinee sirreessuu dandeenya warroota naan jettaniif deebii gahaa ni argattu viidiyoo har'aa keessatti. Kana jechuun YouTube keessan irratti seerota barbaachisoo ta'e erga guuttanii booda fakkeenyaaf YouTube irraa apply gochuudhaaf yookaan monetization gochuudhaaf YouTube keessan irratti wachaawarii 1000 sin gaafata sa'aatii jechuudha. Sa'aatii viidiyoo keessan ilaalame jechuudha. Akkanumallee subscriber 1000 sin gaafata. Two step verification on gochuu qabdanii akkanumallee community guidelines strike channel keessan irraa qabaachuun qabdanii seera kanneen afran erga guutanii booda immoo gara YPP program yookaan YouTube partner program gara jedhamutti ni seentan qarshii argachuudhaaf YouTube keessan irraa. Egaa channel keessan monetization yeroo gootanitti AdSense ni barattan accountii AdSense kan qarshii irraa argattan jechuudha. YouTube keessan karaa AdSense ittiin kaffaltii isiniif raawwata waan ta'eef accountii AdSense ni guuttan jechuudha. Yeroo accountii AdSense guuttan dogongora yoo raawwattan formiin isin guuttan dogongora yoo kan raawwattan tahe maqaan keessan dogongora uumuu danda'a. Qubeewwan adda addaas dogongora uumuu danda'a. Achirratti formiiwwan isin guuttan yookaan adreesiiwwan isin guuttan hunduu dogongora yoo qabaatte akkamitti karaa salphaa ta'ee fi steeppii salphaa ta'een sirreeffachuu akka dandeessanidha. Kana warroonni YouTube qabdan akkanumallee biloogara qabdan akkanumallee website tokko qabdaniif viidiyoon kun isin gargaara. Sababni isaas warroonni biloogara qabdan karaa AdSensetiin qarshii argatan jechuudha biloogara irraa. Akkanumallee website namoonni qabdanis website keessan irraa qarshii kan argatan karaa AdSensetiin jechuudha. YouTube namoonni qabdan karaa AdSensetiin kan qarshii keessan isiniif kafalamu. So AdSense yeroo guuttan foormiin isin guuttan sun sirrii yoo ta'u baate bifa haarawaan akkamitti sirreessuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa viidiyoo har'aa keessatti warroonni AdSense irratti dogongora uumtan, dogongora maqaa, dogongora bakkaa, dogongora lakkoofsa bilbilaa, wantoota adda addaa dogongora adda addaa yookaan uumtan taate steeppii baay'ee salphaa ta'e tokkoon akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan immoo subscribe godhaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo foormii AdSense yeroo guuttan kan dogongortan sirreeffachuudhaaf Chrome itti fayyadamuu dandeessanii Opera irratti isin agarsiisa. Isin browser kamittuu fayyadamuu dandeessan Google Chrome bilbila keessarraa yoo qabaattan salphumatti isaan seenuu dandeessanii. An already Operaadhaan isinitti agarsiisa. Okay jedha jechuudha Opera kan koo irratti. Ergasii bifa kanaan keessa seentanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bakka search barii kanarratti Google AdSense jettanii barreessitan. Ergasii isa jalqabatti isin dhufe kana Google AdSense jedhu kana kilik gootan. Egaa gara kanatti isin fudhata. Jalqaba irratti wanti isin sirreessuu qabdan tuqaa sadii kana tuquudhaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Desktop saayitiin kun ifuu ishee ni ilaaltan jechuudha. Warroonni Google Chrome itti fayyadamtan saanduqa san keessatti raayit ta'uu ni mirkaneessitanii. Akkanumallee warroonni browser adda addaatti fayyadamtan immoo isheen kun on ta'uu ni mirkaneessitan jechuudha. Desktop saayitii kana jalqaba irratti ni ibsitu. Desktop saayitii kana yoo hin ibsin wanta amma isiniin jedhu sirriitti hin argattan jechuudha. Egaa wantoota asirratti isin dhufa kana keessaa dhaggeeffattoota kan koo warroonni monetization taatanii wanta hundayyuu guuttanii qarshii AdSense irraa argachaa jirtan. Qarshii warra argattanidha. Warri argattan monetization formii guutuu jechuudha. Piniin isin ergame piniin isan guuttanii formii guuttanii qarshii argachaa jirtan sirreessuudhaaf isa Google AdSense earn money from website monetization isa jedhu isa kanarratti okeettan. Kun warroonni piniin isiniif ergame yookaan formii biraatti fayyadamtanii YouTubein keessan guutumaa guututti AdSense irraa verify ta'ee qarshii hojjechaa warroota jirtanidha. Kan edit gochuu barbaadan. Garuu warroonni YouTube irraa fudhatama argattanii yookaan monetization keessa seentanii garuu piniin isiniif hin ergamin piniin isin bira gahin jechuudha isiniif hin ergamin warri AdSense keessan verify godhin garuu Google AdSense ka jedhu kana kilik gootan. Asirratti hubannoodhaan sirriitti hojjedhaadha. Google AdSense ka jedhu kanarratti kilik gootan. Fakkeenyaaf kan amma isiniif sirreessuudhaaf dhufe AdSense obboleettii teenyaa tokkodha. Maqaa dogongortee jirti guutumaan guutuutti foormii naaf jijjiiri waan naan jettee fi wanta kana foormii jijjiiruudhaaf kan dhufe. So wanta isheen dogongortellee achumaan isinitti agarsiisa. Akkanumallee isa haarawaan akkamitti foormii haarawaan AdSense irratti jijjiiruu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Google AdSense ka jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa keessa yeroo seentan haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo gara AdSensetti kan isin seessisu. Ammas irra deebitanii tuqaa sadii kana tuquudhaan desktop saayitiin kun on ta'uu ni mirkaneeffattu. Ergasii steeppii amma isinitti agarsiisu kana ni hordoftan jechuudha. Foormii Google AdSense irratti dogongortan sirreessuudhaaf jechuudha. Warroota Google AdSense yeroo foormii guuttan dogongortanidha. Kana kan sirreeffachuudhaaf deemtanii asirratti sarara sadiitu jira. Sarara sadii kana ni tuqxanii
Ergasii immoo as dhuftanii payment kan jedhu jira. Paymentis kan jedhu kanarratti kilik gootan. Stepin isaa tokko baay'ee tokko salphaadha. Garuu sirriitti na hordofaadha. Paymentis kan jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo gara dhumaa irratti dhuftanii settings kan jedhu jira. Asirratti warroonni kanaan dura add payment method guutuu yookaan baankii karaa ittiin isiniif kaffalamu yookaan AdSense keessan karaa ittiin isinii kaffalu buukii keessaniin guutin asirra dhuftanii add payment method kan jedhu kanarratti asirratti ni guutanii akkamitti AdSense keessan buukii keessanii yookaan akkaawuntiiwwan mana kuusaa adda addaatiin wal qunnamsiisuudhaan kaffaltii karaa mana kuusaatiin isiniif kaffalamu akkamitti gochuu akka dandeessan yeroo biraa isinitti agarsiisa. Har'a kaayyoon kan koo akkamitti foormii AdSense isa dogongortan sirreessuu akka dandeessan waan ta'eef akkamitti akka sirreessitan isinitti agarsiisa. Asirratti setting bakka jedhu kana jalatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti manage setting kan jettu jirti. Manage setting kan jettu kanarratti kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan garanatti isin seensaa. Asirratti wanti hubachuu isin qabdan dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf AdSense keessan kanaan dura kan guuttan biyya Arabaa keessaa Duubaay irratti guuttanii achirraa qarshii hojjechaa jirtanaa jennu. Garuu amma immoo biyya Itoophiyaa keessatti deebi'uudhaaf qophooftanii gara Itoophiyaatti AdSense guutumaan guutuutti foormii isaa gara Itoophiyaatti jijjiiruu barbaadan bifa haarawaan PIN isiniif ergama. Verify illee yoo ta'e kan qarshii YouTube keessanirraa hojjechaa jiraattan ta'e. Kun warroota qarshii kaffaltii argachaa jirtanidha. PIN kan haarawatti isiniif ergamu. Garuu adreesii keessan maqaa keessan qofa edit gochuudhaan bifa haarawatti edit gochuu warroonni barbaadan bifa nama isinitti agarsiisu kanaan edit gootan jechuudha. Asirra dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan kanaan dura maqaan isheen guuttee guutumaan guututti asirra jira. Maqaan ishee jira, biyyi jira, asirra poostaan jira, akkanumallee magaalaan jira, biyyillee haala kanaan jira jechuudha. Name and address kan jedhu kana keessatti bakki itti sirreessitan jechuudha. Name and address kan jedhu kana fuulduratti mallattoon iskiriptoo kan fakkaatu kan irsaasa fakkaatu kana kilik gootan. Akkuma asirratti argartan information kanaan dura isheen guutte guutumaan guututti bifa kanaan naaf dhufee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan dura information isheen guutte kan dogongora ta'e jechuudha. Haala kanaan naaf banee jira. Amma bifa haarawaan akkamitti akka guutuu fi danda'u isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti bakki argatan name kan jedhu kanaadha. Name kan jedhu kana maqaa kana spellingii dogongoruu dandeessan yookaan qubee dogongoruu dandeessanii akkanumallee maqaa akaakayyuu keessanii irraa hambisuu dandeessanii maqaa guutumaan guututti jijjiiruu dandeessanii haala kanaan as dhuftanii isa kanaan dura guuttan irraa balleessuudhaan haarawatti jijjiirtu jechuudha. So maqaa ishee haarawatti jijjiiree isinitti agarsiisu. Akkuma asirratti argartan maqaa haarawaan bakka buusee jira hanga akaakayyuu isheetti maqaa haarawaan bakka buusee jira jechuudha. Kanaaf maqaa kanaan dura isin kan dogongortan qubee yoo ta'e qubee qofa keessaa sirreessitanii maqaa akaakayyuu keessanii maqaa abbaa keessanii kana yoo dogongortan irra deebitanii edit gootan jechuudha bifuma amma isinitti agarsiise kanaan. Inni taanu address line 1 kan jedhu kana Itoophiyaadha kan filanne Itoophiyaa irraa jijjiiruu hin danda'amu. Kan itti aanu dhaggeeffattoota kan koo biyyaadha. Itoophiyaa kan jedhu kana biyya jijjiiruu ni danda'ama. Garuu warroonni jijjiirtan kanaan dura AdSense irraa qarshii warra isiniif hin kaffalamne qofaadha. Warroonni AdSense irraa qarshiin kanaan dura isiniif kaffalame YouTube keessan irraa guutumaan guutuuf fudhatama argatanii qarshiin isiniif kaffalame garuu PIN akka haarawaatti isiniif ergama jechuudha. PIN akka haarawaatti yoo isiniif ergama yoo barbaadanidha. Sirreeffachuun danda'amu biyya jijjiiruun kan danda'amu jechuudha. Already biyya hin jijjiiru jechuudha kan ishee. Isin garuu bifa nama isinitti hime kanaan PIN akka haarawaatti akka isiniif ergamu yoo barbaadan qofaadha. Asirra biyya jijjiiruun kan danda'amu. Asirratti poostaa guutuu ni dandeessanii already an poostaa jijjiiruun hin barbaadu. Address line 2 kan jedhamu irratti PO boxidha kan guutamu. Postal code hin qabdu waan ta'eef already hin guutu. Biyya guutuun ni danda'ama natti himtee jirti waan ta'eef kanaan dura mattuu jedhamee ture. Amma immoo Addis Ababaadhaan nan guuta jechuudha. Akkuma asirratti argartan haala kanaan Addis Ababaa jedhee guutee jira. Ergasii immoo phone number kan jedhudha. Phone number kanaan dura isheen hin guunne ture. Already amma akka haarawaatti guutuu ni danda'a jechuudha. Phone number kanarratti kilik yoo godhe biyya Itoophiyaa filanne waan ta'eef Itoophiyaadha waan ta'eef biyya nu filanne Itoophiyaadha waan ta'eef bifa kanaan lakkoofsi bilbilaa akka guunnu biyya Itoophiyaa select isiniif godha. Garuu akka tasaa select yoo isiniif gochuu baate asirra qastii xiqqootu jira ishee kana tuquudhaan biyya barbaadan as keessaa filachuu ni dandeessan jechuudha. Biyyoota addunyaa irratti argaman hunda asirra ni jiru. Biyyoota kanneen tokko tokkoon keessaa filachuu ni dandeessanii an already select naaf godhee jira biyya Itoophiyaa waan guuteef jechuudha. Amma lakkoofsa bilbilaa bakka kanarratti ni galcha jechuudha. Ammas dhaggeeffattoota kan koo irra deebiidhaan sirriitti ilaalaadhaa irra deebi'aati maqaan isin guuttan ammas adreesiiwwan kunniin sirrii ta'uu sirriitti erga hubattanii booda dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan sirriitti guutuu keessan erga hubattanii booda irra deebitanii ilaaluu hin dagatinaadha. Maqaas sirriitti guutuu keessan hubachuun murteessaadha. Ergasii kana hundayyuu guuttanii erga geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo information guutuu erga guuttanii booda asirra dhuftanii save kan jettu jirti. Save kan jettu kana kilik gochuudhaan information keessan haarawa save gootan jechuudha. Save kan jettu kana kilik godha.
Egaa sekendii muraasaaf sarchi godhaa. Kanaaf sababni isaas AdSense irratti bifa haarawaan update naaf godhaa jira waan ta'eef yeroo muraasaaf ni eegdu. Egaa akkuma amma argitan dhaggeeffattoota kaakoo save naaf godhee jira. Maqaa jalqabaa jijjiiree guutumaan guutuutti information haarawaan bakka buusee jira. Bifa kanaan AdSense keessan irratti foormii dogongoratan yookaan immoo jijjiiruu barbaadan guutumaan guutuutti bifa kanaan jijjiiruu ni dandeessanii. Wanti guddaan asirratti isin jijjiiruu hin qabne kaantirii jijjiiruun kan danda'amu PIN bifa haarawaan gaafachuu yoo barbaadan qofaadha. Saniin alatti AdSense irra seentanii asirratti name and address jedhu kana script kana tuquudhaan bifa amma isinitti agarsiise kanaan edit gochuu ni dandeessan jechuudha. Bifa kanaan haala salphaa ta'een obboleettii teenya tanaaf AdSense ishee bifa haarawaan sirreessinee jirra jechuudha. Egaa bifa kanaan foormii AdSense isa dogongoraan kanaan dura guutan sirreessuu ni dandeettan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Keessattuu viidiyoo kana namoota YouTuberoota ta'aniif biraan akka naaf geessan abdiin qaba. Sababni isaas namoonni baay'een gaafii kana waan na gaafataniif egaa share gochuun dagatinadha. Baroota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatinadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee qarqara waan ta'eef share gochuudhaan namoota baay'ee biraan akka naaf geettan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.